Yooyyaa akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii miidiyaa sagalee obbo kan taatan nagaan keenya jaalalaa bakka jirtanitti isin haa ga'u. Oduu yeroo kanaaf qabanne kan isinitti himnu ta'a amma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Yooyyaa walitti dachaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya salaamtaa isin daganne irra deebuun akkam jirtan adoolessa 29 bara 2022 sagantaa teenya jalqabne jirra. Sagantaa teenya hanga footoo dursuun kan eegallu ta'a nu waliin tura. Godinaalee Harargee Bahaa fi Lixaatti beelli uummata dararaa akka jiru ibsame. Ambaasaaddarri Ameerikaa Maayik Hamar Itoophiyaa daawwatan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesuun himame. Daandiin magaalaa Dambidolloo Gambeellaa geessu wal qunnamsiisu manca'uu isaatiin rakkoo guddaaf saaxilamuu jiraattonni himan. Jiraattonni godina Baalee rakkoo beelaa hamaaf saaxilamuu himame. Wallaan barreessitoota Oromiyaa sirna badhaasa ogbarruu Gaaddisaa Leetirarii Awward jedhamu magaalaa Finfinneetti gaggeessee jira. Godinaalee Harargee Bahaa fi Lixaatti beelli uummata dararaa akka jiru ibsame. Aanaalee yeroo ammaa balaa beelaa hamaa kanaan hubamaa jiran keessaa Harargee Lixaarraa aanaa Hawwii Guddinaa fi Burqaa Diimtuu yoo ta'an, Harargee Bahaarraa Malkaa Bal'oo dabalatee naannawaa gammoojjii aanaa Gurawaa, aanaa Mayyuu Mulluqqee, Cinaaksanii fi Gola Odaatti jedhameera. Hawaasni godinaalee lameenii rakkoo beelaatiin dararamaa jiru. Yeroo garaagaraatti qaamolee mootummaattis iyyatus deebii kan hin argatin ta'uu dubbata. Ambaasaaddarri Ameerikaa Maayik Hamar Itoophiyaa daawwatan. Yeroo ammaa Itoophiyaa daawwachaa kan jiran gaafa Afrikaatti bakka bu'aan addaa Yuunaayitid Isteet Ambaasaadder Maayik Hamar, bakka buutuu gamtaa Awurooppaa Aneetaa Waayibar, bakka bu'oota mootummoota gamtoomanii ambaasaaddaroota Kanaadaa fi Ixaaliyaa wajjin Maqaleetti argamuudhaan pirezidaantii bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi hooggantoota bulchiinsaa naannoo Tigraay wajjin akka marii taasisan ragaalee sagaleen adda bilisummaa uummata Tigraay Dimtsi Wayyaanee gabaasee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesuun himame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanota Jaardaagaa Jaartee fi Horroo Bulluu keessatti waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesuun himame. Jiraattonni OMN yaada kennan aanaa Jaardaagaa Jaartee ganda Ejersa Maccaatti guyyaa dilbata adoolessa 30 bara 2022 manguddoo umrii ganna 75 dabalatee namoonni nagaa 5 waraana mootummaatiin jumlaan ajjeefamuu himaniiru. Oduma wal fakkaatuun godina kana aanaa Horroo Bulluu ganda Haroo Aagaatti waraanni mootummaa namoota nagaa 4 qabata waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabduutiin akka ajjeese odeeffatameera. Godina Wallagga Lixaa aanaa Hoomaattis waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesuun dhagahameera. Daandiin magaalaa Dambidolloo irraa Gambeellaa wal qunnamsiisu manca'uu isaatiin rakkoo guddaaf saaxilamuu jiraattonni himan. Jiraattonni OMN yaada isaanii kennan daandiin manca'uu isaatiin konkolaataan deemuun waan hin dandeenyeef uummanni fageenya dheeraa miilaan deemaa jiraachuu himaniiru. Keessattuu waqtiin kun waqtii roobaa ta'uu isaatiin daandiin duraanuu manca'ee faayidaan ala ta'uu himaniiru. Mootummaan akka daandicha hojjetu waggaa dheeraa dura waadaa seenus wanti hojjete hin jiru jedhan. Aanaalee godina Baalee fi Baalee Bahaa kanneen akka Gurraa Dhaamolee, Daawwee Sarar, Daawwee Qaccan, Sawweenaa fi Madda Walaabuu fa'aatti beelli sadarkaa lubbuu jiraattotaa gaaga'uu irra geera jedhame. Aanaa Gurraa Dhaamoleetti weerara daangaa buqqaatii, hongee fi beela hamaa mudateef hanga ammaatti falli hin argamne jedhu jiraattonni. Beelli hamaan sababa weerara daangaa humnoota naannoo Somaalee fi dhabama roobaatiin mudate aanaa Gurraa Dhaamolee irraa gara aanaalee birootti babal'achaa jira jedhame. Wallaan barreessitoota Oromiyaa sirna badhaasa ogbarruu Gaaddisaa Leetirarii Awward jedhamu magaalaa Finfinneetti gaggeessee jira. Sanbata hagayya 30 bara 2022 waldaan barreessitoota Oromiyaa sirna badhaasa ogbarruu Gaaddisaa Leetirarii Awward jedhamu magaalaa Finfinneetti gaggeessee jira. Badhaasi maqaa barreessaa Oromoo hangafa dhiheenya du'aan boqotan Gaaddisaa Birruutti moggaasame kun sagantaa isaa yeroo jalqabaaf gaggeesse kanaan barreessitoota hangafa gama asoosamaa, walaloo, weelloo fi barruulee adda addaan guddina ogbarruu Oromootiif daandii saaqanii fi qooda olaanaa gumaachan badhaasee jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun keenya ammaa kana fakkaataa muuziqaa cimsaa boodas oduu biraa qabannee dhufna nu waliin tura.
Oduu gama biraatiin godina Wallagga Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti hidhaan jumlaa fi sarbamiinsi mirga namoomaa namoota nagaa irratti loltoota mootummaatiin raawwatamaa jiraachuu maddeen naannichaa ibsan. Odeeffannoon maddeen naannichaa irraan qaqqabe akka mul'isutti aanaalee Wallagga Bahaa hedduu keessatti hidhaan jumlaa hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jira. Aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti hidhaa, reebichaa fi doorsisa, saamicha qabeenyaa, manneen jiraattotaa ibiddaan gubuu fi namoota nagaa ajjeesuun bal'inaan qaamolee tika mootummaan bobbaaseen raawwatamaa jira. Haaluma kanaan aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda lalisee guddinaa keessatti manguddoota umrii 50 hamma 75 jiran dabalatee namoonni 35 waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdu jedhamuun hidhamanii dararamaa jiru jedhameera. Muummeen ministeeraa biyya Soomaaliyaa Hamzaa Abdii Barree itti aanaa hoogganaa garee Al-Shabaab duraanii Muktaar Rooboo yookaan maqaa qabsoo Abuu Mansuur jedhamuun beekaman ministeera gargaarsaa fi amantii taasisanii akka muudaman guyyaa har'aa Maqdishoo keessatti beeksisuun isaanii gabaasameera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'a kanaaf qabnu kan fakkaata waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Sagantaa biraatiin hamma walitti dachanutti nagaan tura. Viidiyoo teenya like, subscribe fi share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha nagaan tura.